Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya gaa TikTok irraa akkasuma TikTok irraa waa lama ka faayidaa guddaa qabu isin barsiisaa nama yeroo follow gootan namaaf hin herreegu akkasuma namni yeroo follow isin godhe accounting keessa yookaan followers keessan isiniif hin dabalu yoo ta'e settingii sirreeffachuu qabdan isin barsiisaa TikTok irraa yeroo nama follow gootan akkasuma follow isin nama gootan sun abbichaaf hin herreegu yoo ta'e waan sirreeffachuu qabdan yeroo namni follow isin godhe garuu isiniif hin herreegu followers keessan isinirraa hir'ata yoo ta'e TikTok keessan irraa gaa wantoota sirreeffachuu qabdan waan murteessaa ta'e namni hundinuu baruu qabu takka isin agarsiisa. Viidiyoo kana gaa hanga dhumaa dhaggeeffachuun nafaana turaa isiniin jira. Namoonni haaraa taatan chaanaalii keenya kan hin beekne subscribe gochuun maatii kootti dabalamaa akkasuma viidiyoo kana gaa namoota hedduu waan fayyaduuf godinyaa keessanii share godhaa isiniin jira. Haala kamiin akka isin TikTok irra seenu hanga nama yeroo follow gootan namaaf hin herreegu ta'e TikTok appii keessaa wanta sirreeffachuu qabdan TikTok bilbila irraa qabdan irraa jechuudha. Kana jechuun ammallee yeroo tokko takka accounting keessa yeroo namni follow isin godhe isiniif hin herreegu viidiyoo isin post gootan view baay'ee hin argatu accounting keessan active hin ta'u yoo ta'e TikTok irraa gaa wantoota hanamma isin agarsiisu kana hanga dhuma viidiyoo dhaggeeffachuudhaan sirreeffachuudhaan yoo itti fayyadamtan har'a booda followers keessan isiif dabala akkasuma nama yeroo follow gootan namticha isin follow gootan yookaan abbicha isin follow gootan sanaaf follow ni herreegaa jechuudha. Kanaafuu settingii isin sirreeffattanuun isin barsiisa hanga dhuma viidiyoon nafaana turaa isin jira. Garuu ka isin beekuu qabdan inni tokkoffaan TikTok accountii keessan active ta'uu qaba jechuudha. Active jechuun yeroo hunda viidiyoo post gochuu qabdu. Ammallee TikTok accountii keessa yeroo isin viidiyoo adda addaa kan keessan ta'e viidiyoo akkasuma kan namaallee wal makuudhaan viidiyoo kan namaa jechuun gaa waan barbaadan waan nama kolfisiisu viidiyoo namaa fudhatanii post gochuun garuu dhorkaadha yoo abbaan isin heeyyee malee. TikTok irra yeroo hunda post gochuun follow baay'ee argachuu dandeessu. Amma gaa gara TikTok yookaan bilbila keessanii TikTok appii bilbila irraa qabdu irra eega seentanii profaayilii keessan jala seentu jechuudha. Qayxaadhuma gara viidiyoo profaayilii keessan jala eega seentanii gaa nama follow isin godhee follow isin dabaluu dide sirreeffachuudhaaf awwala TikTok irraa tuqaa sadi gubbaan ni tuqxu jechuudha. Follow namni isin godhee isin herreeguu dide tuqaa sadi gubbaa yeroo tuqxan TikTok irraa setting privacy bakka jiru seentanii TikTok irraa privacy bakka jiru tuquudhaan kaawwala kun private account kana ofii gootu jechuudha. Yoo dhiqata namni follow isin godha yoo dhiqata ooni ta'e followers keessa isiniif hin herreegamu waan ta'eef. Kanaafuu yoo dhiqata yoo ofii gootan follow keessa hanga miliyoonaa isin herreeguu danda'a jechuudha. Kana ofii gootu jechuudha. Inni ka biraa isin agarsiisu gaa namoota biraa yeroo follow gootan abbichaaf hin herreegamu akkasuma follow gochuu isin dhorkaa jechuudha. Kana jechuun following keessan inni asirra jiru kun 10,000 ga'ee jechuudha karaa gabaabaa kan inni follow yeroo nama gootan abbichaaf hin herreegne follow gochuu isin dhorku jechuudha. Gabaabumatti following kun namoota isin follow gootanidha akka isin baruu qabdan. Inni walakkaa keessaa nama follow isin godhedha. Inni kun garuu nama isin follow gootanii nama hordofuudhaaf fakkeenyaaf follow nama gootanidha. Kanaaf yeroo dhaqee 10,000 ga'u following kun guyyaatti nama 200 yookaan 150 ol nama 200 yoo dhiqata follow gootan dhaabuu qabdu. Nama 200 follow gootan sana ol follow gochuun neessanu. Fakkeenyaaf follow saddaaqii namoota follow guddisantu jiru miti achi jala galtanii namoota baay'ee follow gootan yeroodhaaf followers keessa isiniif herreega. Garuu yeroo dhaqanii bakka kana 9,000 10,000 yoo ga'e namoota takka follow gochuu hin dandeessan jechuudha. Kanaaf kan isin sirreeffachuu qabdan bakka kanarraa bakka following kan jedhu kana eega seentanii TikTokiyan keessanirraayyuu yoo dhiqata 10,000 ta'edha kan isin sirreeffattan. Asirra gaa 10,000 yoo ta'e irra tuquudhaan bakka following kana irraa qannasuu qabdu gara akkasuma 8,000 7,000 gad deebisuu qabdu. Akka nama barbaadan takka follow gootanii hordofuu yeroo nama fitan nama viidiyoo isa jaallata yookaan immoo follow gochuu barbaadan takka follow gootanii hordofuu qabdu. Kanaafuu following keessan kana yoo dhiqata 10,000 ta'e irraa gad deebiftu jechuudha. Irraa deebisuudhaaf kan isin irraa deebisuu qabdan bakka kana eega seentanii maal gootu asirratti wantoota sadi lama addaan baafattanii baruu qabdu. Friend kan jedhu kun nama isin follow gootanii abbichis follow isin godhedha. Garuu following kan jedhu kun nama isin bichaan follow gootanii abbichi follow isin hin goone jechuudha. Kanaafuu asirratti kan isin irraa kaasuu qabdan namoota following kan jedhu kanarra follow itti deebiftu jechuudha. Isintu follow godhe malee abbichi follow isiniif hin deebifne jechuudha karaa gabaabaa. Friend kan jedhu kun nama isin follow gootan innis follow isin godhedha. Isatti hin buutanuu isin tokko isaatiin irra tuquudhaan namoota akkasuma follow isin hin godhin kana irraa qannasuudhaan kana booda followers keessan kan asirratti 10,000 ga'e 7,000 8,000 irra gada xaa'uudhaan following keessan irraa tuquudhaan yeroo irra gaxxuxanii akkasuma yeroo isin irra seentanii following kana irra gaxxuxan dudduubatti deebi'aa jechuudha. Irra follow ta'aa jechuudha. Kanaafuu gubbaarraa ni qannasaa jechuudha. Haala kanaan isin immoo irra tuquudhaan hanga inni 10,000 irraa gara 7,000 6,000 gad deebi'u 8,000 gad deebi'utti
tokkoon isaatiin irra tuquudhaan maal gootu foolooingii akkasuma ta'ee jiru gara foolootti deebiftu jechuudha. Kana yoo haala kana sirreeffattan abbaa barbaadan fooloo gootanii hordofuu dandeessu. TikTok irratti akkasuma nama barbaadan fooloo gochuu dandeessu. Namnis fooloo isin gochuu danda'a jechuudha. Inni kabira akkaawuntiin keessan namoota baay'ee fooloo hin godhuuf hin goonee fi yeroo takka fooloorsiin keessan kan inni dhaabbatuu fi yoo akkaawuntii kan keessan TikTok irra yeroo baay'ee viidiyoo post godhaa hin jirre fooloon keessan ni dhaabbata. Akkasuma socho'u fooloon keessan isiniif hin herreegamu jechuudha. Kanaaf TikTok irraa fooloo baay'ee akka isin herreeguuf yeroo baay'ee viidiyoo guyyaatti 3 yoo dandeessan 3 2 1 yoo dadhabdan akkam ta'e guyyaa tokko post gochuu qabdu jechuudha. TikTok irra waan bareedaa viidiyoo yoo yeroo hunda post gootan fooloo baay'ee argachuu dandeessu. Haala kanaan fooloo baay'ee argachuu dandeessu. Kontentii kan keessa yookaan immoo viidiyoo post foolooingii keessanis irraa hir'isuu dandeessu. Haala kanaan namoonni barbaadan fooloo gochuu dandeessu. Haala kanatti fayyadamaa viidiyoo kana akka namoota hedduu bira gahuuf laayikii fi sheer gochuu hin dagatina. Namoonni haaraa taatan chaanaalii keenya sabskiraaybii godhaa. TikTok akkaawuntii keenya namoonni hin beeknes fooloo gochuu hin dagatina. Akkasuma chaanaalii yuutuubii sabskiraaybii godhaa isin jedhaa gaaffii qabaattan komenteetti na barreessaa. Barnoota kutaattan hanga dhufutti nagaan tura.